hawwiin namaa daangaa hin qabu. Yoo abbaan daangaatti tolchate malee daangaatti hin tolchetu taanaan garuu jireenya jiraatu hundumaa akka gammachuun hin jiraanne yookaan immoo waan qabutti akka gammadee galateeffachuu ala akka inni waan nama hawwaafee gareef asifachi fiigaa jiraatu isa taasisa. Kun immoo jireenya keenya keessatti miidhaa qaba. Miidhaa akkamii immoo qaba? Nun jireenya keenya keessatti sammuun dhala namaa fedhiin dhala namaa daangaa hin qabu. Garuu immoo jireenya keenya keessatti rakkoo akkamii nurra fiduu danda'a? Yookaan immoo waan qabnutti akka nun hin galateeffanne, waan qabnutti akka nun hin jiraanne, waan qabnutti akka nun hin abdanne nu taasisa. Akka nun kan nama hawwaafnu nu taasisa jechuudha. Yoo yaa akkam jirtu jaallatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota koo Oroon Inspire warra taatan akkam naaf jirtu. Tole gaa guyyaa har'aas barnoota baay'ee bareedaa ta'e isiniif qabadhee dhufeetan jira. Hanga barnoota koo dhumaatti na faana tura. Tole gaa mee hawwiin daangaa hin qabne miidhaawwan akkamii jireenya keenya irratti fida? Hawwiin daangaa hin qabne jireenya keenya keessatti wanta qabnutti akka nun hin galateeffanne, waan qabnu irratti akka nun tasgabboon hin jiraanne, akka nun hawwaa jiraannu yookaan immoo kan nama akka nun dharraa jiraannu, kan nama akka baluun taa'utu jennu jireenya joormaa yookaan jireenya boqonnaa hin qabne, jireenya aara galfii hin qabne, jireenya wal qabataa adeemaa akka nu taasisaa jechuudha. Tole gaa mee seenaa tokko wal faana ilaallu. Tole namticha dhagaa soofuun jiraatu tokko ture. Yeroo hundumaa dhagaa soofuutiin jiraata. Garuu hojii isaa kanatti gammadaa miti. Yeroo hundumaa hojii isaa kanatti gumguma. Yeroo hundumaa hojii isaa kanatti aara galfii hin qabu. Yeroo kana gaa osoo karaarra deemaa jiru hojii isaa olee xumuree gara mana isaatti togalaa jiru. Karaarratti daldalaa baay'ee qabeenya guddaa qabu. Daldala isaatti gammadee kolfee haasa'u tokko arge. Yeroo kanatti immoo baay'ee awween maal namtichi kun nama kam cimaadha, kan barbaade isaa qaba, kan barbaade isaa godha. Kanaaf immoo waaw akkam nama gammachiisa, utuun namticha kana ta'e maal taata jedhee awwee lubbuun isaa baay'ee waan fedhee tureef bira darbe. Turtii waggoota muraasaa booda akkuma jedhe daldalaa cimaa ta'e qabeenya kana akka barbaade argatee wanta hundumaa namoota irratti waan ije akka barbaade aangoo isaa agarsiifachuu jalqabe. Yeroo kana gaa osuma jiraataa jiruutuma qabeenya isaa kanaan jiraachaa jiru. Namicha ammas nama baalasilxaanii yookaan immoo hoogganaa siyaasaa guddaa namoonni hundumaa guddaaf xiqqaa otoo isaan sagadaafii adeemanii otoo isaan isa kabajanii eegdotaan yookaan immoo waraanaan otoo inni marfamee adeemu arge maal namtichi kun agam carra qabeessadha. Nama hundumaatti isa kabaja guddaa xiqqaatoo hin jedhin nama hundumaa mee kanarratti immoo konkolaataa qaalii ta'een adeema namtichi kun maal taatoon akkas ta'e jedhe. Yeroo kana ammas turtii muraasaa booda namichi kun nama beekamaa siyaasaa ta'e. Yeroo kanatti eegamti guddaa argate baay'ee itti tole hawwiinsaa sun guutaa fi deemee jechuudha. Yeroo booda ammas otoma jiraachaa jiru maal arge? Ifa aduu arge. Maali ifti aduu kanaa maal akkas nama gammachiisa? Humna guddaa qaba. Wanti isa dhorku tokko iyyuu hin jiru addunyaa kanarraa. Kanaafuu maal taatuun aduu ta'ee achi gadi nama gubee akkam barbaade koo nama abbaan barbaade koo gubeeti jedhee awwee. Hawwiinsaa kun isaaf dhugoome ammas yeroo aduu ta'ee namoota gubuu jalqabe. Baay'ee itti tole, baay'ee gammade namoota gubuu isaatti. Yeroo kanatti duumessi akka aduu dhorkuu danda'u arge. Duumessi maal akkas humna qabaa? Aduu ammas nama gubu kana namarraa qabuu danda'a. Maalin akka maga carra qabeessadha. Kanaaf immoo maal taatuun duumessa ta'ee jedhe. Duumessa ta'ee otoo jiru amma immoo maal ta'uu qilleensa ta'uu. Qilleensi kun akka barbaade isaa abbaa barbaade isaa galagalchaa. Waan qabeenya abbaa barbaadeessuu danda'a. Maal ta'a osoon amma immoo qilleensa ta'ee jedhee qilleensa hawwe. Ammas namtichi kun qilleensa sana in ta'e jechuudha. Yeroo kanatti qabeenya namoota baay'ee mancaasee namoonni qonnaan bultoota jalaa biqiltuu isaanii baay'ee buqqaasee waan baay'ee godhee garuu waa tokko gochuu dadhabe. Innis maal yoo jettan dhagaa sochoosuu dadhabe iddoo isaatii. Yeroo kanatti maal dhanni humna qabeessi amma kanaa ga'u maal ta'a osoon dhagaa kana ta'e jedhee hawwe. Dhagaan waan tokko sochoosuu hin danda'u. Qilleensi illee sochoosuu dadhabe waan ta'eef maal taatoon qilleensa ta'ee dhagaa ta'ee jedhee dhagaa sana hawwe. Yeroo kana dhagaan cimaadha waan ta'eef dhagaa ta'e. Yeroo kanatti maal dheehunnatti bu'a kanaa booddee eenyuun na danda'a jedhee osoo inni taa'u nama dhagaa sana burusa guddaan osoo rukutee cabsuu arge. Lakkaan dhagaa caalaa humna qabus jira jedhe. Maal ta'a osoon nama dhagaa kana cabsu ta'ee jedhee jalqaba namtichi kun maal ture? Hojiinsaa dhagaa soofanii jiraachuu ture.
namichi kun maal ta'e jedha naannee iddoo masaa jalqabaatti deebi. Namoonni yeroo baay'ee argitanii beektu yoo ta'e waan qabatanitti yookaan waan qabanitti yookaan waan argatanitti gammadoo miti yookaan immoo hin quufani. Kunis nan darbiin sunis nan darbiin sababa kun namoonni akkanuun akkasitti yaadnu taasisan namoota eeriyaa keenyaa ta'uu danda'a yookaan immoo namoota naannoo keenya maatii keenya ta'uu danda'a. Kun nan darbii sanas qabi kanas qabi jennee wanta hundumaa hawwina taanaan kun jireenya boqonnaa hin qabne jireenya joormaa jireenya aara galfii hin qabne kan nu jiraannu taasisa. Mee yeroo baay'ee mee fudhannu fakkeenya maatiin keenya illee akkanuun an obboleessa keenya an keenya ta'uu qabu akka nu yaannuttidha nunni san nu guddisan. Maaliif yoo jennu yoo kana hin gurshattu ta'ellee nu biddeen yookaan nyaata osoo nu laachaa jiranii yoo nyaattu ta'e obboleessa kee fillaadha jedhu obboleessi koo nyaachuurra jedhe osoo garaan quufee jiru afaan banee fudhatu. Akkas jechuun kan saalli kan kwaa ta'u an naga'a obboleessi kwaa nyaatu obboleessa kofaa ta'u obboleessi kwaa milkaa'u obboleessa kofaa jijjiiramu osoo hin taane dha'uuf jedhu yookaan quufee jiru irratti dabalee nyaachuu qaba malee obboleessa kof hin ta'in bara jedhu keessa jirra. Anatu caalaa anatu siif mo'uu qaba anatu siif hoogganaa ta'uu qaba anatu siif beekuu qaba anatu siif murteessuu qaba anatu siif hoogganuu qaba kan jedhudha. Namoonni baay'ee kan isaan jireenya isaanii keessatti akka gada deeman akka hin milkoone akka gammachuu hin qabaanne akka aara galfii hin qabne kan nu taasisu kanadha jechuudha. Hawwiin daangaa hin qabne dhamaatii malee bu'aa tokko hin qabu. Callifneetuma hawwina taanaan kanas otoo hin ta'e kanas otoo hin ta'e kanas otoo hin ta'e yeroo jennu adeemnutti hojii keenya akkanuun aara galfii hin qabaanne yookaan waan qabnu akkanuun dagannu yookaan waan gammachiisuu qabnu akka hin gammachiisne waan itti fayyadamuu qabnutti akkanuun hin fayyadamne dhumaatiin keenya yookaan dhumni keenya dafqaa akka ta'u yookaan immoo bu'aa yookaan akkanuun dhiphachaa gaddaa jiran nu taasisa. Hawwiin daangaa hin qabne hawwiin daangaa hin qabne balaa guddaa baatee jireenya keenyatti dhufa du'a guddaa baatee dhufa imimmaan guddaa caba guddaa dheebuu guddaa nutti baatee dhufa waan ta'eef jechuudha. Waan qabnutti gammadu waan argannetti aara galfachuu waan qabnutti waaqa keenya yoo galateeffanne rabbii keenya yoo galateeffanne yaa rabbi kannaa laatteef galanni kan keeti. Nuni yeroo baay'ee waan qabnu sababa daganneef qof waan qabnu qofatti sababa quufuu dhabneef kan nama hawwina maal taatuun akka baluute maal taatuun akka baluutti jiraadhe. Kanaafuu jireenya keenya keessatti wanta hawwinu irratti daangaa tolchuu qabna. Hanga daangaa tolchinetti yookaan hanga daangaa hin gooneefitti jireenya keenya keessatti jireenya miidhaa qabeessa malee jireenya bu'aa qabeessa akka nun hin jiraanne nu taasisa. Akka baluun ta'a jechuun yookaan akka baluu ta'uu hawwuun dogoggora qaba jechuu osoo hin taane namni kamiyyuu wanta carraaquuf san adda baasee beeka wanta hawwuu qabu san adda baasee beeka. Kunis nan darbiin hawwina taanaan hawwiin hawjii hin qabne hawwii qofaadha. Hin hawwiinaan jechaa jira osoo hin taane wanta hawwitan yookaan wanta akka argattan barbaaddan kan adda baasuun beekuu qabdu yookaan maal akka jaallachuu qabdu maalirratti akka fookas gochuu qabdu maal akka hawwuu qabdu maal akka siif barbaachisu maal akka siif malu maaliif akka hawwuu qabdu adda baasisan gambeennetti wareegama guddaa kaffalta waan ta'eef adda baasii beeki wanta hawwitu adda baasitan gambeeknetti kufaati guddaaf of saaxil. Tole gaa guyyaa irraa barnoota baay'ee bareedaa ta'e akka nu wal faana dabarsine abdii guddaan qaba. Yoo isin toleera ta'e like share subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Barnoota biraan hanga walitti deemnutti turtii gaarii.